yeroo naa kennametti gargaaramuudhaaf ergaa sagalee Waaqayyoo har'a Waaqayyo natti dubbateen isinitti dubbachuuf dhiyaadheeraa. Hundumti keessan macaafa keessan na wajjin banattanii akka hirmattaniin isin gaafadha. Macaafi qulqulluun nama barsiisa, jireenya namaa gaayidii godha, karaa qajeelaarra nama deemsa, dhugaa nama hubachiisa, Waaqayyo wajjin wal nama agarsiisa, eenyummaa ofii nama agarsiisa, lafa jiraniif lafa dhaabatan nama hubachiisa. Ammoo jireenya ofiitiif immoo geggeessaa jireenya ofii namaa ta'a. Kanaaf macaafa qulqulluu qorachuun keenya bu'aa qaba. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessan har'as ni jira. Waan gooftaan keenya hojjeteef wanta inni nutti dubbate nutti dubbadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 banannaa lakkoofsa 19 amma lakkoofsa 23 jiru duwwaan yeroo dubbisaa gidduu gidduutti macaafota darbee dubbisuun qonafu. Kanaaf na wajjiniin tura. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 hanga lakkoofsa 23. Kan dubbisaa. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa sana galgala bartoonni Yihuudoota waan sodaatanii fi mana isaanii cufatanii ta'an. Yommus Yesuus dhufee isaan gidduutti dhaabate nagaan isiniif haa ta'u isaanii jedhe. Kana erga jedhee booddee harka isaa lamaan cinaacha isaa isaanitti argisiise. Bartoonni gooftichaa arganii gammadan. Yesuus ammas itti deebisee nagaan isiniif haa ta'u isaanii jedhe. Itti fufees abbaan akkuma na ergee anis immoo isin nan ergaa jedhee isaanitti dubbate. Kana jechaa hafuura isaa isaanitti baafate. Hafuura qulqulluu fudhadhaa. Cubbuu isaanii kan isin dhiiftanii fi cubbuun isaanii isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaaniirraa kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitti hidhamanii isaaniin jedhe. Ameen. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Ergaan Waaqayyoo amma isinii dubbise mata duree tokko kaa'eera. Ani mata dureen kaa'ee hirraafaminaa kan jedhu mata duree kaa'eera. Sagaleema kana keessatti dubbiin kun dubbii hirraafaminaa kan jedhu qaba. Hirraafaminaan kun hin sodaatinaa wajjin wal fakkaata. Hirraafaminaanii fi hin sodaatinaa wal fakkaata. Hirraafaminaa jechuun na'uu, sodaachuu, room'uu kana qaba. Wanta ilaalanii raafamu. Namni raafamu waan qabu buusa jechuudha. Namni raafamu waan harka isaa keessa jiru gata. Namni sodaatu immoo yeroo hundaan birrata. Sodaan immoo gadduu wajjin wal hin caalu. Kanaaf namni raafamu sodaa wajjin wal hin caalu. Hin sodaatinaa kan jedhu sagalee Waaqayyoo yeroo baay'ee akkuma dubbannu lallabaa keenya keessatti hin dubbanna. Gara 300 fi guyyaatu nu barbaachisa. Gara 365 barreeffamee jira macaafa qulqulluu keessatti guyyaatti hin sodaatinaa hin jedha. Asirratti garuu raafaminaa kan jedhu argadheen keessaa kan fudhadhee bahe. Maaliif yoo jenne namni yeroo nagaa dhabutii raafama. Nagaanii jireenya dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Nagaani baay'ee barbaachisaadha. Nagaanii dhala namaa hundumaaf barbaachisaadha. Nagaanii addunyaa kanaaf barbaachisaadha. Nagaanii maatiif barbaachisaadha. Nagaanii bultiif barbaachisaadha. Nagaan biyyaaf barbaachisaadha. Nagaan hawaasaaf barbaachisaadha. Nagaan safara keessa jiraatanitti barbaachisaadha. Gara ofii keenyaatti deebine nuufis barbaachisaadha. Waan qabnu buufna, hirraafamna isa jedhutu jira jechuudha. As keessatti ammas ni dubbise Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 irratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqee waan tokko arge. Saba raafamu tokkotu arge. Saba nagaa dhabee fi saba raafamaa jiru as keessatti argina. Saba nagaa dhabee. Maaliif sabi kun nagaa dhabanii? Maaliif raafamanii? Maaliif sodaatanii isa jedhu tokko tokkoon mee bakkee baafnee ilaalaa deemna. Akkuma ilaallu biyyi lafaa yeroo rakkina godhatu yeroo raafama godhattu waan baay'eetu iddoodhaa socho'a.
akkuma amma biyya lafaallee nagaa barbaade nagaan hin jiru yoo ta'e jeeqama ta'a. Akkuma amma biyya keenya keessatti odeeffamaa jiru amma yeroo addunyaan odeessaa jiru Ukreeniidhaa fi Raashiyaa yeroo isheen wal waraantu amma biyyi lafaa wal sochoosaa akka amma rakkoon nagaan akka inni dhowwame akka namni jeeqamaa jiru akka namni qeerraa buqqa'e akka namni bakka garaagaraatti filittii godhaa jiru hin argina. Nagaatu dhibe wanta ta'eef nagaa yeroo dhabu namni nagaa argachuudhaaf iddoo tokkotti darba. Amma biyya Noorwee kana keessatti gara 20,000 fudhachuudhaaf dhufaattuu baqatanii dhufanii nagaa dhabanii nagaa barbaachaa namni. Lafa nagaan jiru barbaachaa kan namni. Nagaa barbaacha jechuudha. Nagaan hin jiru taanaani fayyaa ofiitti rakkisaadha, maatii ofii rakkisaadha, jireenya ofii rakkisaadha. Kanaaf biyyi lafaallee nagaa barbaaddi jechuudha. Nama duwwaa utuu hin ta'in biyyi lafaa nagaa barbaaddi. Biyyi keenya sila obboleettiin keenya meetiin baay'ee kanatti nagaan hin jiru. Namoonni nu jalaa du'aa jira. Lubbuu baay'ee dhabaa jirra. Qilleensa irraa rukutamaa jira. Lafa irraa rukutamaa jira. Namni rakkoo guddaa keessa jira. Nagaan dhibe. Yeroo nagaan dhibu garatti baqannu dhabneedha namni. Maal egaa attamitti nagaan nu faree? Isa kanaaf hin barbaaddi biyyi lafaa nagaa barbaaddi. Namni biyyi lafaa yoo hin jeeqamte ta'ee nagaan hin jiru taanaan jireenyi namaas jeeqamaa. Warra achi jiru otoo hin ta'in warra dana jiran illee jeeqamoodha. Sababni isaa maalan nagaa maal nu mudata maaltu dhufa jedhee sababa nagaa kanaa dhaga'uudhaaf. Attam maatiin koo nagaadhaa jennee yeroo bilbilee gaafannu yaa nagaadha. Waaqayyoof galanna tonne galateeffanna. Nagaa barbaadan namni jechuufan jennu. Egaa nagaani dhala namaa baay'ee iddoo guddaa qaba jechuufan jechuu barbaade. Nagaani barbaachisaadha. Nagaa mana ofiif kennuun, nagaa bultii ofii keessatti qabaachuun, nagaa ijoollee ofii wajjin qabaachuun barbaachisaadha. Nuumti amma maatii keenya ijoollee keenya wajjin mana keessaa bulchinu ijoolleen kaanii majeeqanii nagaa buusuudhaaf maatiin abbaan gadi jennee akkas jenna. Ijoollee ofii sodaannee utuu hin ta'in waan isaan jaallannuuf nagaa buusnee nagaadhaan itti himuudhaaf jennee nagaa buufna jechuudha. Nagaa yeroo jiraatu ijoolleen isin qabbaneeffatu, namni isin dhaggeeffatu. Egaa nagaan maatii keessatti barbaachisaa, saba keessa akka barbaachisu, biyya tokkoof akka barbaachisu kan dubbadhe kuni iddoo kutaa nama dubbadhu kana keessatti immoo warruma gooftaa Yesuus duukaa waggaa 3 walakkaa turantu jeeqame. Jeeqamni kun maalirraa dhufee isa jedhamutu kaasuun barbaachisaadha. Yesuus gooftaa dhugaa dubbatu, gooftaa fayyina kennaa dhufe, gooftaa miraakilii godhaa dhufe, gooftaa jireenya labsaa dhufe, gooftaa du'a jireenyaatti jijjiiraa ture. Gooftaa immoo akka namni hin duuneef uuma isaatii du'atti of kennuudhaaf of kenne murteesse. Dhala namaa cubbuun man namaatiif jedhee isa gadi bu'eedha Yesuus. Kanaaf nagaa buusuu barbaade Yesuus. Nagaa biyya lafaa irratti buusuudhaaf. Akkuma beeknu macaafa keenya keessatti Qorontoo isa duraa boqonnaa 15 dhandhee ilaalle cubbuutu dhala namaa keessa. Qorontoo isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 45 irratti hin argattu. Addaam inni duraayiidhaa fooniif lubbuu qabaa ture jedha. Garuu Addaam inni lammaffaan hafuuraaf jireenya qabaa jira. Inni isa nagaa labsuudhaaf dhufeedha jechuudha. Nama irratti nagaa labsuudhaaf isa dhufeetu Yesuus sababa dhalli namaa nagaa dhabeef nagaa buusuudhaaf dhufe. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Asirratti waan tokko dubbachuun barbaade. Nagaan dhala namaaf hin barbaachisaa, nagaan siif hin barbaachisaa, har'a nagaa mana keessa ta'u. Nagaan mana keessa irratti ta'u. Egaa erga ka'ee booddee gooftaa akka turan argina. Macaafi keenya akka dubbatu. Eega ture booddee gaafa awwaalcha isaa awwaalanii du'eera raawwateera jedhanii abdii kutatanii mana isaaniitti galanii turan. Eega mana isaaniitti galanii mana hin qabanii garuu iddoo tokkotti sassaabaniiru. Abdii kutatanii galanii iddoo tokko cufatanii taa'aniiru. Wanta nagaa isaan dhowwatee jira kutaa kana keessatti. Bartoonni sodaatanii mana isaanii cufatanii taa'anii Yesuus irraa baraa turanii humna gooftaa beekuu turanii garuu gooftaan isaanii jalaa du'e. Gooftaan isaanii awwaalame. Oduun tokko immoo dhaga'ameera. Maariyaamii fi Solomeen fa'aa arganii dhaqanii Phexrositti himanii gooftaan ka'eera kan jedhamu odeeffame. Oduu kana dhaga'an malee gooftaan agarre. Haa ta'u iyyuu malee kanaan mana cufatanii sodaatanii taa'u turanii. Yeroo naannoon ofii jeeqama fiduu mana ofii cufatu.
Yeroo naannoon ofii boqonnaa nama dhawwatu mana ofii cufatu. Manuma keenya keessa amma ijoolleen keenya yeroo itti dheeree qabnu abboon kadhanii mana isaanii cufatanii dhaqanii taa'u. Meeqa nagaan barbaada. Mana ofii cufatanii taa'uun nagaa ofii uumuu barbaadatti fakkaata. Jarri kun immoo sodaatanii taa'u. Maal sodaatanii? Wanti nama sodaachisu baay'ee jira. Wanti nama sodaachisu ganuun. As keessatti jarri kun warra Yihuudoota sodaatan. Yesuusin kan fannise warra Yihuudootaati. Beektu kana. Yihuudoonni kun nama fannisuudhaan beekamoodha. Bara gooftaan dhaloota gooftaa Yesuus booddee bara 66 keessa nama 3,600 fannisan. Warri Yihuudootaa 3,600 fannisan. Otuu Yesuus hin dhalatin dura immoo nama 2,000 fannisan. Kanaaf nama ajjeesuudhaan beekamu. Nama ajjeesan immoo bakkeetti baasuu beeku. Akka namni ilaalu godhu. Sababa isaa namirraa akka baratu barbaadu. Akka tajaajilan sana siisteema mataa isaanii qabu. Kan Yesuus akka inni itti du'e garuu siisteema biraa. Yesuusinis immoo akka nama baaramaatti akka nama cubbuu hojjetetti fannisanii gajjeessanii booddee iddoo salphinaaf iddoon taane ka'anii turani gooftaa. Isa kanaaf jarri kuni nus akkasuma godhanii nu fixu jedhanii sodaatanii biraa deebi'anii inni kaan ganee inni kaan sodaatee dhaqee mana isaa cufatee iddoo isaatti deebi'e. Baay'een isaanii warri kaan qurxummii qabduu turanii inni kaanii qaraxxuu ture inni kaanii hojii garaagaraa keessa warra turanii inni kaan achi keessa taa'ee yaada keessa jira ture. Maal yaaddaa tarii iddoo kootti deebi'een yoo naqee qurxummii qabuu dhaqe nan argadhaa laata. Yookiis hojii koo duraa muka soofuutti deebi'uu naa wayyaa laata jedhanii kan yaadan jiraachuu hin danda'u ta'a. Kunutuma jiru iyyuu garuu eenyuun sodaatu warra Yihuudootaa hin sodaatu turanidha macaafi keenya. Boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti isiniin dubbisa. Asuma Yohaannis keessaa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti akkasa Yihuudoota sodaatan asirraan argina. Baay'ee Yihuudoota kana warri sodaatan kun ergamooti kun akka isaan sodaatan sagaleen kun hin dubbata. 7:13 irraa akkana jedha sagaleen abbaa kooti. Hallelujah. Haa ta'u iyyuu malee Yihuudoota warra Yesuusin morman waan sodaataniif isaan keessaa namni tokkollee waa'ee isaa mul'isee hin dubbanne jedha. Yihuudoota waan sodaataniif yeroo isaan bira ga'an hin roobu. Waa'ee isaanii waa'ee Yesuus dubbachuun sodaatu turanii. Waa'eedhuma isaanii illee ani bartuu gooftaati jedhanii himuun sodaatu jechuudha. Ani duuka buutuu isaati jedhanii hin sodaatu jechuudha. Gaaf tokko nama tokkoon arge nama amanaa ta'e nama hiriyaasaa wajjin wal arge hiriyaasaa durii tokko inni kan gooftaa fudhate hin beeku. Inni kun gooftaa fudhate bukkee deemeeti nama jechi akka mala isa durii sana ta'uu didee duuka qoosaa haasaa adeema. Inni sun innaan qoosaan kee naan taane akka ittiin hin jenne isa sodaata. Maal taati ati jaratti dabalamtee ittiin jennaan maal haasoftaati. Amanee deemee maal sodaatta maal jettaati. Of dhossa jechuudha. Nama yeroo sodaatanii of dhossa jechuudha. Jarri kun akkoo kana sodaatan. Ani duuka buutuu jarri kun duuka buutuu gooftaa Yesuus ta'uu isaaniitiif illee himachuu yeroo isaan sodaatanii. Lammata immoo nuuf fixuu jedhaniiru. Yesuusin waan fannisaniif nuufis nu fannisu jedhaniiru. Tokkoon keenya duukaa keenya bu'anii nu fannisu sodaatanii. Maal kan gane baay'ee jira miti obboloota koo. Achi keessaa Phexros otuun daanqoo inni yeroo sadii nagan takka inni ittiin jedhee Yesuus akkuma inni qabameen gooftaan keenya akka atis duuka buutuu isaati miti isa fakkaatta miti. Miti gonkaa'e yeroo sadii ganeedha. Kanaaf ganuun achirraas tureera sodaan kanaaf dhufe jechuudha. Hin sodaatu jechuudha. Jarri warri Yihuudootaa kun seeraan bulu Waaqayyoo waan beekan fakkaatu garuu nama Waaqayyoo karaarraa jal'isuudhaaf tokkoffaadha. Nama Waaqayyoo balleessuudhaaf tokkoffaadha. Duuka buutuu gooftaa Yesuusin diiguudhaaf isaan tokkoffaadha. Waaqayyo nama hawwishus akkasii. Kanaaf bartoota sodaatanii mana cufatanii taa'u ilaala. Nuufi ture sodaataa jiru. Isaan duwwaa miti waan isin warra himattee nama caafi kennu. Seenni min sodaattee boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irra godhatanii ilaaltanii. Asuma keessaa abbaa isaatii fi haati isaa isaan warra Yihuudoota waan sodaataniif
waa'ee mucaa isaanii dubbachuu mucaa isaanii keenya dubbachuu jechuudha. Attam hamoodhaa jarri nama hamaa Waaqayyo sinirraa qabu. Hamaan nami hamaan ikkoo waan gaarii yaadu wanta hamaan hamminuma yaada jechuudha. Kanaaf wanta dubbataa jiru warra Yihuudootaa sodaadhaaf jedhanii mana isaanii cufatan namni wanti nama sodaachisu yoo jiraate mana nama cufachiisaa jechuudha. Wanti nama sodaachisu yoo jiraate mana nama cufachiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu jarri kun waan godhan wallaalanii sodaatanii roobmaa jiru. Nama roobmaa jiru. Nama raafamaa jiru. Saba raafamaa jiru. Nama raafamaa jiru. Har'a namanti siraasu maqaa sirraa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Wanti sirraasu yoo jiraate, wanti sodaachisu yoo jiraate, wanti dhoowwatu yoo jiraate, maqaa Kiristoos Yesuus jarri kun raafamaa jiru, sodaataa jiru jedha dhaggeeffadhaa. Namni yeroo raafamu maal dhufe? Hinnufa ergaan hinnufa. Ergaan Waaqarraa dhufe hinnufe gidduu isaanii nama cufatee garatti goru wallaalan. Nama karaan harkaa bade irratti, nama yaada harkaa bade irratti, haala harkaa bade irratti, har'as irratti harraaja maqaa Yesuusin wanti nagaa kee dhowwatu sirraa haa ta'u. Ergaan Waaqarraa siif haa dhufu. Samii Waaqarraa balbala banatee ol hin linne, balbala rurrukutee ol hin linne, achi goree ol hin linne, samii Waaqaatu baname gidduu isaanii irratti dhufee argame. Haaleluyyaa. Wanta sodaachisaa jiru irratti, wanta sarraasaa jiru irratti, wanta nagaa isaan dhowwataa jiru irratti hinnufe sagaleen Waaqarraa. Haaleluyyaa. Raamaa gaadiyaas keelaa baashaan doonaay. Hinnufe sagalichatu Waaqarraa dhufe. Hinnufe kan balballi banuuf hin barbaachifne, cufuuf hin barbaachifne, dhoksuu hin barbaachifne, garasii garanaan waan barbaade irratti ta'ursuyyuu, gurra isaanii irratti ta'ursuyyuu, yaada isaanii irratti ta'ursuyyuu, duuka buutuu isaanii ta'anii baqatamaniyyuu, garuu samiin Waaqarraa hin banameef jedha. Haaleluyyaa. Sirratti banamu samiin. Har'a sinitti banamu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sinirratti banamu. Yeroo inni banamu wayi dhufa. Haaleluyyaa. Hinnufa. Yeroo ergaan dhufu boqonnaa dhufa obboleessa koo obboleettii koo. Hinnufa ergaan hin dhufa. Yeroo ergaan dhufu Waaqa biraa yeroo dhufu nama boqochiisa. Haaleluyyaa. Yeroo dhufu nama boqochiisa boqonnaa namaa kenna. Wanta tokko jedheen Gooftaan waan biraan dubbanne waan isin dhibu. Laphee isaaniis beeka. Dingata yeroo inni akka dhufu innaan ta'e hin beeku. Waan tokko dubbate maal jedhee nagaan isiniif haa ta'u. Haaleluyyaa. Waaqa nagaa baatee deemu. Waaqa nagaa baatee tuukka jedhe nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa kan qabu isa duwwaa. Biyyi lafaa nagaa hin qabdu argineerra. Wantoota deessanoo nagaa hin qabu. Firroo nagaan fidu. Hiriyaanoo nagaan fidu. Warri kaleessa wajjin nyaatanoo nagaan fidu. Warri kaleessa wajjin dhuganoo nagaan fidu. Garuu jara kanaaf nagaa kan fiduu danda'u isa samiirraa dhufeedha. Yesuus gidduu isaanii irratti dhufee dubbadee dhufee galeeti. Haaleluyyaa. Mi'a galu sin gidduutti maqaa Yesuus irratti awwaama. Akka nama Waaqayyo irratti awwaama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Gooftaan gidduu keenya dhaabatu. Yesuus haa dhaabatu sin gidduu. Haa dhaabatu har'a Gooftaan. Yeroo Gooftaan dhaabatu nagaa dhufa waan sin. Tokkoffaa isaaniin akkana jedhe Gooftaan ergaa ni dubbate ergaa jaan dubbadheetan xumura kanarratti. Mana cufamaa keessaan gadi dhufe ilaala. Mana cufamaa har'a namni mana kee cufattee haalli bitaa sitti galee jiru jira. Ergaan siif qaba nama kanaaf as keessaa. Namni mana kee cufattee maallaan attamantaa garan itti godhuun qabu. Waan hin godhuun qabu. Maaltu na baasa, maaltu na fala, maaltu na oolcha nami jettu jira. Haalli sirkaa bade, jireenyi sirkaa bade, bultiin keessi jalaa diigame. Manni keessi jalaa diigame, karaan keessi jalaa badee, mana kee cufattee mee afaan koo qabadhee wantaa gara itti godhuun ilaalee dhandhabeega maalan godhan nami jettu jira. Har'a ergaan siif qaba maqaa Gooftaa Yesuusiin. Har'a Gooftaan ergaa siif qaba. Waaqayyo ergaa siif qaban jedha. Ameen, 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 ameen. Yesuus ergaa qaba. Ergaa fidee dhufe. Ergaa gaarii tokko fidee dhufe Gooftaan akkana jedhe.
Nagaanis kun jalqaba akkana jedhee nagaa barbaachisa wanta ta'eef nagaa kennanii boqochiisuu barbaachisa wanta ta'eef yoo nagaan bu'e malee namatti dubbachuun hin danda'amu. Yoo nagaan bu'e malee nama hubachiisuun hin danda'amu. Yoo nagaan bu'e malee boqonnaan hin jiru. Yoo nagaan bu'e malee nama hubachuun hin jiru. Kanaaf isa jalqabaa maal jedhee nagaan isiniif haa ta'u. Haalleluuyaa. Kun nagaa abbaan koo isiniif ergee har'a nagaan isiniif haa ta'u keessatti. Nagaan Yesuus irratti haa ta'u jedha. Ameen ameen. Nagaan gooftaa Yesuus mana keessan irratti haa ta'u. Nagaan Yesuus bultii keessan irratti haa ta'u. Nagaan Yesuus hojii keessan irratti haa ta'u. Bara keessan irratti haa ta'u. Wanta isin qaberraa maqaa Yesuus nagaan gooftaa dhufee isin haa ga'e. Yes, hallelujah. Nagaan isiniif haa ta'u jedhee yeroo tokko miti yeroo lama irratti deebi'ee dubbata. Yeroo tokko miti kutaa kana keessatti arginu yeroo lama dubbata. Maaliif yeroo lama dubbate laata? Ammayyuu laphee isaaniitu hin geenye natti fakkaata nagaan jalqabaa. Inni lammata amma isaan boqochiisutti akka nagaa baatee deemu beeku. Akka nagaa qabu beeku. Hallelujah. Raamaa gaadiyaas keela baashaandoona baay'ee. Yesuus nagaa gooftaa koo hallelujah nagaa baatee deema gooftaan jira nan arga harka waaqayyoon akka buleessa koo. Nan arga har'a kunoo waaqayyoon nagaa baatee Yesuus nagaa kana isin gidduutti dhangalaasuudhaaf dhufeera hallelujah. Hafuura waaqayyoo jira hallelujah. 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 Ulfinni siif haa ta'u gooftaa. Nami jeeqamaa jirtu. Nami manni kee jeeqamaa jiru. Nami bultiin kee jeeqamaa jiru. Nami haalli kee amma jeeqamaa jiru. Sababa gooftaa Yesuus Kiristoos kana dubbatee farra nagaan mana keetiif ta'eera. Siif ta'eera irra maqaa Yesuus. Wanti si jeequun jiraatu. Kaaseera gooftaan. Wanta naannoo irraa namatti ursu. Wanta gurra namaa irratti cuu nama godhu. Wanta feesbuukiidhaan mataa nama dhukkubsu. Wanta yuutuubiidhaan mataa nama dhukkubsu. Wanta nagaa nama dhowwatu. Wanta maatiirraa namatti dhufu. Oduu namatti dhufu. Nagaa nama dhowwatu kanarraa maqaa Yesuus Kiristoos har'a nagaa sii buuseera gooftaa. Nagaan gooftaa Yesuus irratti ta'u. Nagaan Yesuus irratti ta'u. Jedhe gooftaan nagaan isiniif haa ta'u. Yeroo tokko miti yeroo lama nagaa buuseef. Kanaaf sagalee kana keessatti waa'ee nagaa kana iddoo baay'ee deebi'ee waan dubbatuuf isin dubbifachuu dandeessu. Nagaan isiniif haa ta'u. Yeroo lama yeroo sadii. Maaliif akka jedhe gooftaan isa jennuufi boqonnaa dhaban. Nagaa dhaban. Boqonnaa dhaban. Nagaa dhaban. Namni nagaa dhabee nagaa namaaf hin kennu. Haala baluu nagaadhaa jenna. Yeroo nama tokko ati fayyaa keetii baluu nagaadha jedha. Maal nagaadhaa baluu nagaa miti jenna. Haasa'aadhuma isaarraa bara. Namni nagaa qabu nagaa kooti waaqayyoof galanna ta'u ati manni kee nagaadhaa maatiin kee nagaadhaa nama akkasiin jedhu nagaa qaba jechuudha. Akka manni kee nagaadhaa nama nagaa isin gaafatu. Nagaa maaliif jira tokko tokko nagaa maaliif jira sitti maayira jechuudha rakkina isaa maayira jechuudha. Sababni isaa nagaatu hin jiru waan nagaa hin qabnee fi indirectii dubbateera jechuudha. Akka nagaa hin qabne. Kanaafiyyuu namni nagaa hin qabu taanaan rakkisaadha. Nagaan hundumaarra caala. Nagaan mana dhaaba. Nagaan bultii dhaaba. Nagaan jireenya dhaaba. Nagaan mana dhaaba. Nagaan ijoollee guddisa. Nagaan baratti kaayyoo namaaf kenna. Buleessa koo buleettii koo. Nagaan kanaaf isiniif haa ta'u Yesuus. Har'a nagaan mana kanaaf ta'e. Yeroo mana ta'etti illee mana wallettanitti nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhaa gooftaan. Barsiisa isaa keessaa jalqabaa nagaa mana namaatti ol gashaa. Yeroo akka keessummaa wallettan illee sinuma yoo isin barsiisaa isinitti maarraa yoo mana namaa irrattan illee akka waluun jedhina nagaan mana kanaaf haa ta'u nagaa mana sanaaf gashaati kana booddee dubbisaa. Nagaan hin galee bakka. Afaan kee irra bidda jira. Afaan keenya irra bidda jira. Wanti nu dubbannu waaqa lafa. Hallelujah. Nagaan siif haa ta'u. Nagaa kenneef gooftaan. Dubbii jalqabuudhaaf nagaatti hime gooftaan. Nagaan isiniif haa ta'u jedhee booddee jarri maal ta'an isinitti fakkaata gadi boqota. Fedhan tarii waanuma sana fayyadamuudhaaf ka'etu waama dho'uudhaaf ka'etu eega nagaan gooftaatti himame booddee boqonnaa qabaatan. Nagaan isiniif haa ta'u jechuun kana. Lammata immoo akka shakkiin qabaanneef kutaan lammataa referaansii tokkotti agarsiisa. Inni referaansii mataa isaatii qaba. Jesus have his own reference. Akka isaan amanan eenyummaadhuma isaa akka amanan gochuudhaaf immoo eegatti mee booddee referaansii tokkotti agarsiisa akka isa ta'e beeksisuudhaaf. Innis maadha harka isaaf cinaacha isaa itti argisiise. Maaliif kanatti argisiise beektu? Namni shakkituudha yeroo hundaa. Ta'innaa laata jennu. Bara kana keessan barri nama gowwoomsan baay'ee jira. Nama hundumaa nama hundumaa immoo hin fudhannu.
nama hundumaas immoo hin gannu. Sababni isaa barichatu bara rakkisaa wanta ta'e. Inni garuu eenyummaanuma isaa isa akka ta'e isuma isaan dhaqanii biratti owwaalan, isuma cinaachisaa waraanan, isuma mataa isaa immoo gonfoo qoraattiin irra kaa'an, isuma immoo fannoo irratti fannifame ta'uu isaa sana isaanitti argisiisuudhaaf du'a moo'ee ka'uu isaa argisiisuudhaaf jedheeti. Mee kottaa deemnaan fidaa harka keessa jira, harka fidee qabsiise. Hallelujah. Waa hallelujah. Eenyummaa isaa amansiisuudhaaf gooftaan akkana jedhe. Harka isaatti argisiise, harka mismaarree rukute. Harka isaatti argisiise. Ilaalaa yeroo mismaaraan rukutan jedhu dhaabatanii wayyoo jedhu tanii irraa fagaatanii ruutaa yeroo sana garaan isaanii gadduu namni. Lammata immoo yeroo isaanii eeboodhaan waraanan cinaacha isaa arganii cinaacha isaa kana argisiise. Itti argisiise. Amantuu jedhaga akkana ta'e beektu jedha. Ana isa du'a moo'ee ka'e, isa dhagicha galagashee ta'e, isa dhagicha galagashee ta'e, isa seenaa jijjiire, isa du'aa keessan kaase ta'uu koo beektu egaa jedheen. Akkana ta'e namantuu dandeessu, naamanuu dandeessu magana booddee jechuusaati. Akka isaan amananiif waan referaansii gaa ta'e kenneef. Referaansii wanti jedhu waan isaan ilaallatu wanta ta'eef akka isaan hubataniif. Leetaas amma wanti referaansii waan qabatamaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf tikeetuma takaatanii bitattanii tikeeta yoo referaansii keessan hin qabdan ta'e tikeetti isin hin baatu. Bakkeeduma binnu qaba. Referaansii yoo qabaate referaansii qabdaa si ta'uu kee agarsiisuuf jechuudha. Ana ta'uu koo referaansii kana qabaadhaa jedhe. Hallelujah. Iyesus isa dhugaati. Kanatti argisiisa. Cinaacha isaatti argisiisa. Inni sadaffaan immoo waa argatan gammachuu isaanii deebisee. Hallelujah. Gammachuu deebi'eef maal jedha sagalee kana keessatti iddoo sila dubbifne keessatti deebinee ilaallee gammachuu isaaniitu deebi'e kutaama kana keessa ilaaluu dandeessu. Lakkoofsa 20 irratti hin arganne. Akkana jedha. Harka isaa lamaanii fi cinaacha isaa isaanitti argisiise. Egaa jedhee booddee immoo isaanis goofticha arganii gammadanii. Waa hallelujah waan nama gammachiisu. Isa furmaata namaa kennu ta'uu isaa baran jechuudha bakka. Inni kun maali? Isa hundumaarra caalu ta'uu isaa. Goofticha ta'uu isaa arganii gammadanii. Mee gammadaa maaloo? Gooftichaam isa du'a moo'ee ka'e. Gooftichaam isa jireenya namaa kennu. Gooftichaam isa jireenya bara baraatti nama gashuudhaan obboleessa koo obboleettii koo. Waa hallelujah. Gooftichaam isa san baraaruudhaaf. Gooftichaam isa nagaa kennuudhaaf. Gooftichaam isa kaleessa buddeena ija shaniif qurxummii 2 nyaachisee seenaa agarsiise bor isaanii akkan hojjetu godhuudhaaf. Isa kana gooftichaam koo hallelujah. Maal kan kana caalaa nama gammachiisu maal ta'u? Amma tulootaniin isiniif amma utaaltu isin. Birrii warqeedhaaf namni utaala birrii hojjetamee argamuuf waan isin birrii warqee waan hojjetanii argataniif namni utaala. Garuu waan isin dhibu birrii waan hojjetamee ittiin argamu kun amantiidhaan isa fudhatamuudha kun isa caaluudha waan isin. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hallelujah. Kanaaf hin gammadanii naasuu isaaniitu irraa bade bakka. Sodaa isaaniitu irraa bade waan isin. Isa silee mana keessa isa kunoo garasii garana maaltu nutti dhufu kamtu mana nutti diiga laata akkam godhanii dhufanii nu qabatu laata dhaqanii akka Yesuusitti nu fannisuu laata warra jedhantu maalitti jijjiirame jireenyi isaanii gammachuutti jijjiirame jireenyi keenya san gammachuutti haa jijjiiramu maqaa Yesuusiin jijjiiramu maqaa gooftaa Yesuusiin saba kana jijjiireera manni keessan gammachuutti haa jijjiiramu bultiin keessan gammachuutti haa jijjiiramu hojiin keessan gammachuutti haa jijjiiramu Bari keessan gammachuutti jijjiiramu. Wanti isin yaaddeessu amma sababa Yesuus fannoo irratti fixeen isinirraa haa ka'u har'a maqaa Yesuusiin. Waa hallelujah. Yesuus Kiristoos gooftaa. Yesuus gooftaa hallelujah. Kanaaf hin gammadane namni gammadu burraaqa. Nama gammadu mee waan tokko yeroo argatu argitaniitu way hallelujah utaala waa argattanii gammadanii beektu. Waan godhan wal'aatu. Yeroo gammadanii namni wanti hundumtuu namaaf ifa jechuudha. Wanti nama gammachiisu jiraatu duwwaa malee. Yeroo gammaddan waan taatan beektu. Yeroo gammaddan waan gootan beektu. Yeroo gammaddan waan qabdan namaa kennuu sitti hin tolu. Yeroo gammaddan amma maaluma wanti isin mararu jira. Jireenyi ijoollee kanaa kanatti fakkaata. Gammachuu guddaatu isaanitti dhalate. Haalleluuyaa. Hin gammadan
Tokkoffaa maal gammadanii? Gooftaa isaanii isa du'eera awwaalameera jedhan sanatu ka'eefi lammata maal gammadanii? Warra Yihuudotaa isaanitti marsanii ajjeesuudhaaf jedhan kana gidduudhaan nu butee ol nu baasadhanii gammadanii. Sadaffaa abdii isaaniitu isaaniif haare. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Haalleluuyaa. Gammachuudhaan jijjiirame sadaffaa. Jireenya isaaniitu gammachuu ta'e. Haala isaanii gammachuu ta'e. Dhiifama. Inni arfaffaan immoo maal? Akka godhe Gooftaan bartoota erguudhaaf muude amma immoo isa dur muude irra amma deebine muudama addaa fideef. Muudama fideef. Hin muude bakka. Hin muude jechuun maal jechuudha? Abbaa wangeelummaatti hojii isaatiitti erguutti ka'ee jira. Sagaleessa isa duukaa deeman amma kophaa akka isaan deemaniif. Isa kaleessa hojjechaa ture, isa dheengadda hojjechaa ture, isa bara darbe isaa wajjin duukaa deemanii Gooftaa maal goonuree? Attam goonuree jechaa turanirraa amma immoo ofuma isaaniitii itti darbanii haboo qabaatanii akka isaan deemaniif, mirga qabaatanii akka deemaniif, of danda'anii akka deemaniif, hojii kan akka isaan hojjetaniif isaaniif. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 amma 20 maal jedha? 18 maal jedha? Egaa dhaqaatii macha hundumaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphaa. Barsiisaaf isaan kanas maal godhaa? Duuka buutuu koo naa godhaa Gooftaan. Bakka hojiitti kennee jira. Muude bakka. Mirga qabaatan amma. Haalleluuyaa. Mirga maalii qabaatanii? Haboo ittiin deemuu argatan. Hojii fudhatan jechuudha. Hojiin qaban jechuudha dureedha. Calluma duukaa deemu malee amma hojii hin argatan. Amma garuu hojii argachuudhaaf hin muudaman. Maal jechuu barbaadeeti? Humna argatan bakka. Isa kanaaf immoo akka humna isaan barbaachisu godhe. Eega hojiitti isaan muude. Eega humna kan akka isaan qabaatan godhe immoo humna akka isaan qabaatan gochuudhaaf isaan qopheessa. Sagalee kana keessatti isin dubbisa bakka kanarratti maal jedhee? Isaaniin jedheeti nagaan isiniif haa ta'u jedhee isaaniin jedhee booddee itti fufees Abbaan akkuma na erge ani immoo isin nan erga. Ilaa dhaggeeffadha. Abbaan akka na erge Yesuus waaqarraa dhufe. Hallelujah. Waaqarraa gadi bu'e. Maaliin waaqarraa gadi bu'e? Namaaf gadi bu'e. Eessa? Waaqa keessa. Heavenirraa gadi dhufe. Waaqarraa gadi dhufe. Isin immoo gara namootaa dhaqaa. Gara waaqaa hollattuu hin jenne amma jara kanaan. Gara waaqaa dhaqu ta'e rakkisaadha. Gara namootaatti akka isaan babal'atan akka isaan deeman hojii kan akka fudhatan. Abbaatu na ergee ani immoo eenyuuni isinin ergaa. Eewuttan isin erga. Maalittan isin erga. Hundumatu hojii fudhata egaa. Namas keessa jiru hundumatu hojii fudhataa jira ammoo hojii kanatti kennaa jira Gooftaan. Maqaan isaa haa galateeffamu. Ani immoo isinin ergaa. Rakkina jira biyya lafaa keessa. Dhiphuu jira rakkina biyya lafaa keessa. Kanaaf iyyuu ani immoo isin ergeera jedheeti erguusaa dubbata. Abbaan na ergee ani immoo isin erga. Hojii fudhadhaa deemaa. Muudee hojiitti bobbaasa jechuudha. Muudee gara karaa isaanitti deeman agarsiisa. Wanta isaan godhan argisiisa. Macaafa keenya keessatti hojii kun kan barbaachisu hojii hafuura qulqulluutiin deddeemuun akka isaan irra barbaachisu. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Na wajjin jirtu dheeyyaadha. Inni arfaffaan hin raammatinaa. Arfaffaan hin muudee hojii isaatti isaan bobbaase. Akkuma abbaan na ergee ani immoo isin nan erga. Ilaa Gooftaan Waaqarraa dhufee isinis immoo akkasuma amma egaa bartoota dana jira miti. Anaaf isin itti dubbataa jira Waaqayyo. Nutti dubbataa jira. Isin hin ergee. Namas keessa jiru hundumtaa ergamaadha. Isin tawwaaja maqaa Yesuusiin ganaa saba geera dhufee isin muudu mitam. Hafuurri Waaqayyoo isin muudu. Hafuurri Waaqayyoo isin erga. Hojii baay'ee qabdu mandara keessatti sabara keessatti. Waldaa keessatti hojii soo inni shanaffaan immoo maal godhee
Ega muudamanii ega hojii kanatti bobbaasuudhaaf ka'ee maal godhee hafuura qulqulluu fudhadhaa. Hafuura humna sanii ta'e. Dhaggeeffadha. Humna malee deemuu hin danda'amu. Humna malee. Yoo humna qabaattan malee asii deemtanii tokko gahuu hin dandeessan. Amma humna argattanitti Yerusaalem keessaa hin bayinaa jedhe kan hin dubbate kanaaf. Humna argattan malee. Humnichi kun maalii laata? Humna ispoortii hojjennee ittiin dabalannu laata? Qaama keenya relax ittiin kun not that. Yoo inni taatee laata? Not that. Humni ittiin deemanii waan isin dhibu humna keessanii miti hafuura kootiin malee gooftaan. Hafuura kootiin. Humna ofiitiin miti hafuura waaqayyootiin hojjetamu wanta hojjetamu. Hafuura waaqayyootiin geggeeffamu. Hafuura waaqayyootiin milkaa'u. Kanaafi haalleluuyaa godhumoon caaluudha. Hafuurri qulqulluu yeroo dhufu takka raatu nama godha. Gowwaa nama godha waan isin hafuurri qulqulluu. Humna namaa ta'a waan isin dhufu. Eenyummaa namaa nama irraanfachiisa. Guddummaa namaa nama irraanfachiisa. Beekumsa namaa nama irraanfachiisa hafuurri qulqulluu yeroo dhufu. Ani beekaadha. Ani guddaadha. Ani dandaadha yeroo jedhuuti irraanfachiisa. Gadi buusisa hafuurri qulqulluu waan isin dhufu. Na wajjin jirtu inni kamiin beekumsa kamiin nama qabaate guddummaa isaan ergu namni hafuura qulqulluu qabu. Namni hafuurri qulqulluun itti bu'ee dandeettii isaan himatu. Namni hafuura qulqulluu argate humna qaba. Humna ittiin dubbatu qaba. Humna isa keessaa wangeela kana keessaatti dubbatame kana qaba. Hafuura qulqulluu fudhadhaa. Eessaa dhufa hafuurri qulqulluu kun immoo? Jedhee maal godheedha? Hafuuratti. Halleluuyaa. Sirriitti hambaa fadhannis akkuma nama waaqayyootti. Hafuura waaqayyoo. Hafuura waaqayyoo fudhadhaa. Ergaa waaqayyootti sirriitti ta'u. Hafuurri waaqayyoo mana keessa irratti ta'u. Hafuurri waaqayyoo jireenya keessa irratti ta'u. Wanta urtanii akka ittiin baatan, fiddanii akkas hin dadhabne, hojjettanii akkas hin dadhabne kan godhu. Hafuurri waaqayyoo isinirra haa dhufu. Hafuurri gooftaa Yesuusiniif haa ta'u jedha. Halleluuyaa. Hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheen. Naasuurraa eega kaasee hundumaa hafuura qulqulluu mootti kenna. Hafuurri qulqulluu kun maali? Maali hafuurri qulqulluu kun? Maali hafuurri qulqulluu kun? Beektu waa'ee hafuura qulqulluu kana hojiisa. Waa'ee dandeettii hafuura qulqulluu kana beektu. Hafuurri qulqulluun Tiriiniitii nu barsiifannu keessaa kan kiristaanonni qaban keessaa isa tokko. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti irra deebi'een isinii dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti garaan keessan hin raafamin hubaatti akka isaan hin dhiifne gorsee booddee akkana jedha. 14 lakkoofsa tokko kaasee inni dubbisa amma lakkoofsa 5 jaatti. Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyottis amanaa, anattis amanaa. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Lafa hin jiru isinis akkas hin jiraattan lammaffaa deebi'een dhufee isin fudhadha. Egaa jedhee booddee hafuura qulqulluu fudhadhaa. Hafuura qulqulluu fudhadhaa. Hafuurri kun ani deebi'een dhufee isin fudhadhaa. Amman deebi'een dhufee isin fudhadhutti hafuurri kun isinii wajjin hin taa'e. Iddoo kana irratti Tiriiniitii barsiisa kun. Tiriiniitii barsiisa iddoon kun sadan waaqayyo tokko ta'uu isaa barsiisa. Akkana jedha iddoo gara booddeetti deebi'ee isin barsiisa. Kana jecha hafuura isaa lakkoofsa 22 irratti kana jecha hafuura isaa isaanitti baafate hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheen. Hafuura qulqulluu jechuun Qorontoos boqonnaa 15 irratti akkuma sila dubbadhe Addaam inni duraa fooniif lubbuu qabaa ture. Addaam inni duraa fooniif lubbuu qabaa ture. Addaam inni lammaffaa immoo hafuura jireenyaa qabaa ture. Hafuura jireenyaa hafuura qulqulluu jechuudha. Yesuus hafuura jireenyaa kan qabu. Isa kana fudhadhaa. Abbaaf ilma hafuura qulqulluu jennee kan waamnu sadan waaqayyo tokko jenna. Bifa addaa hin qabanii ilaalcha addaa hin qaban. Hojiin isaanii tokko maqaan isaanii sadii. Sadan iyyuu hojii waaqayyo hojii walitti dhufanii. Waaqayyo waaqa irra jiru, lafa irra kan jiru, samii kanarra lafa irra kan jiru gidduu kan deemu. Hafuura waaqayyo. Gooftaan akkuma jedhee bartoota isaatiin yeroo jedhu
kan isin jabeessu hafuura qulqulluun isinii kenna. Angara abbaa koo nan naqa lafa hin jiru isinis akkan jiraattanii lammaffaa deebi'een dhufee isin fudhadha. Ila deebi'een dhufee isin fudhadha. What does that mean? Dhufeen isin fudhadha yeroo dhufu biyya lafaarra jirtu amma isin biyya lafaarra jiraattanitti immoo ani deebi'een dhufee isin fudhadha. Jabaadhaa hin sodaatinaa jedheen garaan keessan hin raafamne jedheen hin nayinaa hin jajjabeessi bakka sagalee jajjabinaa kenna. Waan jajjabinaa jira. Lafa hin jiru isinis akkasin jiraattaniif lammaffaa deebi'een dhufee isin fudhadha. Amma itti siqan isin jajjabeessu hafuura qulqulluun isiniif kenna. Hafuura kun isiniif kenna. Kanaaf jedhee hafuura itti baafatee. Sagalee jajjabinaa. Hafuurri qulqulluun hafuura nama jajjabeessu jechuudha waan isin. Hafuurri qulqulluun hafuura nama kadhachiisu jechuudha. Hafuurri qulqulluun jechuun hafuura waaqayyootti nama guutu jechuudha. Hafuurri qulqulluun jechuun hafuura nama yaadachiisu jechuudha. Hafuurri qulqulluun jechuun isa waaqayyo hojii walitti nama fidu jechuudha. Hafuurri qulqulluutu isin gargaaruu baate hundi keessan warra mana keessa jiraatan nama 37 jiru. Namni 37 ni ufas keessa. Hafuura qulqulluu isin gargaara. Hafuura waaqayyo gara isaatti isin fide waan isin. Hafuura waaqayyootu isin irra jira wanta ta'eef. Malee nama sodaattanii dhuftan bitalii meetii sodaattanii dhuftan yoo ta'e dogoggortaniitu. Waaqayyo hafuura waaqayyootu isin dirqisiisa wanta ta'eef hafuurri waaqayyo achi keessatti maal argadha waaqayyo irraa maalan baradhattanii aqiitii baradhu mucaa koo dheessin dhiibee fidees keessa hin gaa'e. Ani immoo ati immoo dubbadhu naan jedhee na gorsaa natti dubbataadha namni. Hafuura waaqayyooti kun nuuf sin gidduutti waaqayyoof nu gidduutti kan hojjetu walitti kan nu fidu hafuura waaqayyooti jechuudha. Kanaaf hafuura jajjabinaati jechuudha. Amma namni kadhatu waan isin bara kana kadhachuu dadhabe namni. Sababni isaa maaliif isinitti fakkaata namni kadhatee kan dadhabeefi hafuura jajjabinaatu isaanii wajjin hin jiru. Hafuura jajjabinaa sana ofirratti waamuu dadhabu akka kadhataniif, akka waammataniif, akka kadhataniif. Amma silan bakkee jiraatu mana hojiidhaan dhuftee yeroo nuuf mana kana keessaa wachitee ma kadhatti. Hin kadhatti itee kadhattan immoo bakkee taa'ee gaafan bilbila bante. Yoo bilbila bantu kadhataa jirti waa haalleluuyaa mana koo keessa waca jira Yesuus yaa galatu hafuura kee jira jedheen waaqayyoon galateeffataa ture. Yeroon akka jedhu maal jechuudha hafuura waaqayyooti see gargaare qaban nufuu jilgeenfadhu naan jedhaa jechuudha. Akkas eeggeeffadha jilgeenfadhuun namaan jedha hafuura waaqayyooti. Kadhadhuun isin hin jedha hafuura waaqayyooti. Jabaadhuun isin hin jedha hafuura waaqayyooti. Hin kufin mucaa koo ka'ii dammaqii kadhadhu halkan sa'aatii 3 irratti ganama barii ka'iitii kadhadhu dursii kadhadhu. Waaqayyoon kadhadhu jedhee kan sitti himu hafuura qulqulluuti. Hafuura waaqayyooti. Hafuurri waaqayyo yeroo hundaa nu wajjin jira. Hafuurri waaqayyo yeroo jiran nu wajjin jira. Yeroo nu gallu nu wajjin jira. Yeroo teenyu nu wajjin jira. Yeroo hojjennu nu wajjin jira. Haalleluuyaa. Hafuurri waaqayyo gidduu keenya jira. Kanaaf hafuura kana fudhadhaa deemu. Yeroo hafuura kanaan baatan waan dubbattan itti yaaddoftan natu itti dubbatan. Wanta gootan itti yaaddoftan natu isin wajjin jira. Maqaan waaqayyo galateeffamu. Isa kana waaqayyo kan dubbata. Yesuus kanaafiti hafuura qulqulluu fudhadha. Kanaaf deebii argattu wanta yoo majarri sin gaafatte iyyuu deebii argattu. Maal isa booddeeti miti Phexros ka'ee raajii maraatu ta'e. Nama maraatu ta'e waa isin. Isuma kana jedhatee deebi'ee booddeeti. Gaafa isaan qabanii Phexrosin qabanii dhaqanii fuula isaa dura gaafa dhaabanii isin maqaa kanaan maaliif akka gootu raajii boqochuutti kaanii maaliif maqaa kanaan kan hojjechuu jalqabdan isin jennaan. Namicha isaa dhukkufataa naafa fayyisan sana naafa fayyuna maaliif akka gootan jennaan. Isa sin fanniftani kaa isa sin jibbitan kaa isuma kanaan goone malee waan biraan kana goone miti maqaa sin jibbitan sana jedhanii hafuura waaqayyootu isaan irra jira wanta ta'eef jarri deebi'anii deebiitti dhaban isaanuma irratti hafuura baafata hafuurri qulqulluun guutamaniiru. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti hojjetanii ilaaltan kan hafuura qulqulluutti baataniidha. Dubbima isaan achirraa hidhatanii ba'an sanaan hojii ergamootaa hojjetan jechuudha. Hojii ergamootaa hojjetan. Kun egaa hafuura qulqulluun fudhadhaa ittiin jedhe sanarraati kan inni ka'ee mul'atu. Hafuura fudhadhaa. Hafuura itti baafate. Hafuura jajjabinaa. Hafuura nagaa. Hafuura tasgabbii. Hafuura fayyina. Hafuura eebbaa. Hafuura darbu. Hafuura jiraachuu. Hafuura abdii. Haalleluuyaa. Kanatti irratti baafate. Hafuura sodaa isaanirraa kaasee jechuudha. Bakka jarri firii taate namni sodaatu hin jiru. Maqaan gooftaa Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuu kana jedheen inni ja'affaaf inni dhumaa maal isinitti fakkaata? Aboo isaan qaban asirratti isinitti. Eega kana fudhatanii booddee just they have one power. Powerii tokko qabuma isaan. Powerii isaan qaban maal asirratti arge isiniin dubbisa kutaa kanaa.
cubbuu isaanii kan dhiiftaniif hundumtuu cubbuu isaanii dhiifamaa beeku. Nama dhibuu kun ati namni taraan kun cubbuu namaa dhiifta? Yesuus kan irratti kasasame sababa kanaaf. Ati cubbuu namaa kan namaa dhiiftu ati nama attamiitti ittiin Yesuusin kasasan? Gooftaa Yesuusin akka jedhanii warri Yihuudoota kasasan. Cubbuu koo namaa dhiisuu hin dandeessu waaqayyo malee ati attamitti namaa dhiiftaa? Yesuus immoo isa ofii isaatii qabu bartoota isaatiif kenna. Isiniin dubbisa lakkoofsa 23 irraa. Cubbuu isaanii kan isin dhiiftanii fi cubbuu isaanii isaaniif dhiifameera. Cubbuu isaanii kan cubbuu isaaniirraa kan isin hin hiikne cubbuu isaaniitiin hidhamaniiru isaanii jedha. Wayi nama dhibuu garuu argitanii haboo amma argatan argitanii haboo isaan argatan. Situ cubbuu hidhuudhaaf hiikuudhaaf mirga argataa jechuudha. Cubbuu hiikuudhaaf hidhuu mirga kenneef. Haalleluuyaa. Namichi cubbuu isaa dhiiftuu fi hin dhiifamaa fedha. Namichi cubbuu isaa irraa hin hiikne immoo cubbuu isaatu irratti hafa. Eewu kun nama isaa, bartoota isaa, warra isaa duukaa bu'e eenyu? Warra sana duwwaa 12 duwwaa sana 12 jarrilee 11 iyyuuti. Inni tokko gooftaa Yesuusin shanyee duukaa shanyaame nama 11 warri fudhateeru. Waan nama dhibu cubbuu namaa dhiisuudhaaf kan dandeessu haboo qabdaa jedhe. Kana kenneen waan nama dhibu. Inni kuni maal jechuudha jedheen taa'inuu fi kooti deebeen kophaa koo deebee qorataa ture. Cubbuu namaa dhiisuun ittamitti danda'ama. Namni itti cubbuu namaa dhiise. Namni cubbuu ittamitti natu kontroolii godhaa cubbuu namaa. Can you control you? Namni tokko cubbuu namaa kontroolii gochuu hin danda'a. Maal ittamitti nama fooniiti ittamittiin cubbuu isa waaqarraa namni na hojjete akka inni kana godhu gochuu danda'a. Isa jedhu hin danda'an. Hafuurri Waaqayyoo akkana naan jedhu. Sababa ati kan mucaa Yesuus mucaa Waaqayyoo taateef hafuura Waaqayyoos Yesuus sitti baafata sanaaniti ati hafuura kanaan waan guutamtee jirtu wanti tiitu hidhamaa ta'a. Wanti tiitu hiikamaa ta'a. Wanti sin lafarratti hiitanis hidhamaa ta'a. Wanti sin lafarratti hiitanis waaqarratti hidhamaa ta'a. Haboo akkasii qabdu jechuudha. Haboo kana moo eenyuuf kenne? Siif kenne, naaf kenne, nuuf kenne boloota koo. Bartoota sana miti amma waa'ee seenaa bartoota kanaa miti waa'ee keenya dubbataa jira. Bartoonni kun kana fudhatanii hidhatanii ba'an. Bakka kana booddeedha wanni isaan miraakilii adda baraa hojjetan. Hojii ergamootaa hunduma isaa yoo dubbiftan hojii ergamoonni hojjetan waan gooftaa Yesuus hin hojjetin gararraa hojjetan ergamu kana booddee. Abiddaan ba'an bakka. Hafuuraan guutamanii ba'an. Waan seenaa keessatti galmaa'een dhumni danuutu jira. Hojii ergamootaa hunda isaa dubbisuu dandeessu. Kan isaan godhan wanta isaan hojjetan. Jaamaa meeqa banan, goophoo meeqa gajeeshan, haadha hiyyeessaa meeqa gargaaran, dhukkubsataa meeqa bansan, waa meeqa kaasan ergamoonni kana booddee ilaala. Haboo fudhatanii ba'an jechuudha. Haboon kun nama biraaf hin kennamne har'a immoo anaafis warra dhagaa jiruuf kennameera ameen jedha. Haalleluuyaa. Fudhaa maqaa Yesuus isiniif kenname. Kan isin asin lafatti hiitanii hidhamaadha. Kan isin waaqarratti lafatti hiitanii waaqarratti hidhamaadha. Bakka qulfiinsa harka kee keesseera. No kill. Qulfii jireenya, qulfii hidhuu, qulfii hiikuu siif kenne jechuudha. Maal mirgi kana caale maaltu jira buleessa koo buleettii koo. Kana nuuf kenne gooftaa Yesuus. Kanaaf iyyuu bartoota isaa akka ittiin itti jabaadhaa ta'e gooftaan. Humna keessan kana gadi hin buusinaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame. Isin kan lafarratti hiitan waaqarratti kan hidhame ta'a. Bakka dhume bakka dubbeen. Furmaataa fi meetii barbaadaa meetii na dhuftu. Tamasgeniin barbaada. Yookiis immoo karaa barbaadaa furmaataaf qabbannee barbaada. Warqee barbaada. Tarrafee barbaadaa furmaata ishee bira jira. Naa waamaa ishee malee furmaata hin jiru. Furmaatas sirka jira. Haalleluuyaa. Gooftaan keenya Yesuus mirga kana kenneef. Guyyaa kana jaa booddee qabxiin jaan gurguddaan amma sitti dubbatu kana. Kana kenneef. Naafi akka warra gatii hin qabne hin ta'inaa jechuu barbaadeen isin warra gatii qabdanii kanarraa wanti nu barru bartoonni kan isaan fudhatan hunduma isaa nuuf kennameera. Nu bartoota gooftaa Yesuus. Duuka buutuu gooftaa Yesuus. Ijoollee Waaqayyootiin. Nuuf kennameera kana baran. Kootiif kan keessan kun. Ergaan kun hundumtu jechuudha.
Amma hin barbaannu jennees hin barbaannu namni jechuudha. Amma mutaaltu iyyuu jireenyi tafkiidha awwaaraa jedhe Oromoon. Kanarra darbee wanti dhufu jiru garuu yoo dabarree garuu ulfannin fudhanna. Ulfannin fudhanna. Yoo ofooshina walooshina waan argannu qabna jechuudha. Obboloota koo jireenyi biyya lafaa kun wanti keessa jirru kun waama darbituudha. Badaa miti. Nungoomsin dhugaa waaqa maccaa sanittani ma gooftaa duratti sinte wanti biyya lafaa kun buraaburreen kun hooma yeroo numaan mul'ata malee hooma garuu dhugaatti yoo jiraanne isa dhugaa sana keessa jiraanne waan baay'ee arganna. Hojiin keenya, bifi keenya, haalli keenya, barri keenya bareeda. Umuriin keenya bareeda. Waaqayyos nutti gammada. Akka kana taanuuf Waaqayyo immoo hunda keenya gargaaru. Kanaafi akka jabaatanii isin gorsa sagalee kanarraa kan kana isin barsiiseera boqonnaa 20 lakkoofsa 19 amma 23tti dubbanne keessaa qabxii gurguddaa 6 dubbadhe 6 kana keessaa akka isin yaadatan barbaade Yesuus mana cufamaatti ol galee achuun dhaqeen jalqabaa maal kenneen jedhee nagaan isiniif haa ta'u nagaa kenneefi warra nagaa dhabeef nagaa deebise nagaan isaanii gadi deebi'ee booddee immoo maal argatu jennee nagaa isaanii irra deddeebi'ee dubbate yeroo tokko miti yeroo lama dubbate yeroo lamaan kun iyyuu isaan boqochiise ammas ammoo eenyummaa isaa isaanitti dubbatu sun agarsiisuudhaaf referaansii agarsiiseen jedhee harka isaa agarsiiseen jedhee cinaacha isaa agarsiiseen jedhee akka isa ta'e akka isaan baran godheen jedhee isa baruun isaanii immoo gooftaa isa du'eera ta'een garuu humna du'aa ka'uu kan inni qabu akka isaan baranii fi lammata immoo jiraataa ta'uu isaa akka baranii fi inni isaa itti amanan gooftaa dhugaa ta'uu isaa akka baraniifiti ofii referaansii itti agarsiise. Inni sadaffaan qabxii inni itti agarsiise kana booddee maalan jedhee jireenya isaanii gammachuudhaan guuteen jedhee hin gammadanii utaalanii fanaxxasanii du'aa jireenya isaanii sodaa jireenya isaanii irraa ka'e haala mana isaanii keessa jiran haala keessa jiran sana keessaa hin hiikamanii gammachuu argatanii jireenya isaanii gammachuutti jijjiiree kan jedhu dubbadhe. Inni arfaffaan immoo bartoota isaa kanatti akka isaan ergamaniif isaan hin muude bakka tokkoon isaanii hin hidhachiisen jedhee wanti inni hidhachiises immoo akka isaan kakaaniif akka isaan dammaqaniif akka isaan deeman dhaqanii hojjetaniifiti hojii isaatti kennuudhaaf kana godhee kan jedhu dubbadhe kan daganneefan jedha. Kanaaf isa kanaaf immoo humna isaan barbaachisaa humna fudhadhaa. Kanaaf akka isaan ergamanii fi daarii lafaa amma madaariitti akka isaan deemaniif isaan erguudhaaf qopheessa. Nama qopheessa. Qopheessuu dura immoo egaa qopheessee booddee immoo wanta isaan ittiin ba'an wanta isaan ittiin jabaatan humna hafuura qulqulluu fudhadhaadhi hafuura isaa isaanitti baafatu. Fedhe hafuura kenne. Hafuuricha har'a nurratti ta'u maqaa Yesuus. Hafuura isaa irratti baafatu. Haaleluyyaa. Hafuurri kenne nama jabeessa hafuurri Yesuus. Hafuurri gooftaa Yesuus. Hafuura isaa isaanitti baafatu. Irra deebi'ee hafuura isaanitti baafatu. Hafuura qulqulluu fudhadhaadhi. Isa beekuus hafuuricha dhagaaniiru durayyuu. Ittuun warraa fudhatan eeganni obbaasaa bira dhagaa dhufee deebi'ee du'a moo'ee ka'ee booddee deebi'ee dhufee kan kenneef kuni. Inni ja'affaan inni moo maal jedhee haboo kenneefi haboonni kenneen maa inni hidhuu fiiguu kenneef bakka mirga kenneef biyya lafaa irratti seexana irratti haboo nama irratti haboo hamaa irratti haboo qabaachuu kan danda'an wanti isin lafa irratti hiitan waaqa irratti hidhamaa taa'e wanti isin hiiktan immoo hin hiikamaa. Kanaaf seexanni wadi yeroo isin jettan fuula keessan duran dhaabattu har'a afaan keessan keessa abidda darbattu jechuudha. Abidda afaan keessaa bereba yeroo inni ba'u seexanni wayyettee qullaa buuftee wayyaa buuftee iddoo jirtu seenaa ishee baxabbattee baati. Maaliif humna sanatu nuuf kenname haboo kana qabna. Haboo kana xuruutti akka eeggannuuf akka itti gargaaramnu ta'u. Kan itti gargaaramuu dandeenyu immoo waan gooftaan nuun jedhe sana yoo goone duwwaa hidhuudhaaf hiikuu dandeenya waan isa isa kaan jireenya bara baraa qabna garuu hidhuu fiiguu kan dandeenyu waan gooftaan nuun jedhe kana hunda isaa yoo enne yaada isaa yoo fiixan baafne haboon kun nurratti hafa haboo kanaan wanti isin lafarratti hiitan hidhamaa ta'a wanti isin waaqarratti hiitan lafarratti hiitan waaqarratti hidhamaa ta'a. Inni jechuudha. Kanaaf mirga akkasii qabdu kanaaf gammada warra as keessa jirtan maqaa Yesuus irratti nan waaja. Humna hafuura qulqulluutiin haboo kana kan qabu moo'icha kana kan qabu kan darbee deemu kan hidhaa hiiku, kan jaamaa banu, kan gooboo qajeeshu, kan naafa diriirsu, kan karaa hundumaan fayyinaan darbu maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri Waaqayyoo isin irratti haa ta'u. Haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa ta'u saba kana irratti haa ta'u
xinnaa guddaa irratti ta'u, ijoollee haadholii irratti ta'u, maqaa gooftaa Yesuus dargaggoota irratti ta'u, wallaalota irratti ta'u, beektota irratti ta'u. Hafuurri Waaqayyoo kun inni dhaatti nama hiiku, inni nagaa namaa kennu, inni jireenya namaa haaressu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti ta'u, isin irratti ta'u, awwaajeera maqaa Yesuusiin haa ta'u.